jalatti argamtan fayyaa keessanii hundi keessanuu baganuuf jiraattan isin jira har'ammoo isin deebinee jira warri nu eedan bagana yaannu eedan isin jenna akkasuma warri yookaan ofirratti nu eedanii jiraatanillee isiniif dhufnee jirra isin jedha akkasuma har'a hommaa nu jaalatti qabadee dhufi laata maal qabatee dhuftee jedhinaadha isin fan ibsa jechuun har'a wanti qabadee dhufi ammallee wantoota dabbasaa kennaaf faayidaa qabu qabadee isin dhufe jechuudha faayidaan isaa waan akkamiiti wantuma duraan irraa fayyadamnu kana jechuudha akka kuni itti fayyadamnu tokkoffaa dabbasaan kenna maaliif yaa lammaffaa maaliif yookiin cawwanii mala maaf cawwaa isuma akka sanarraa irraa ni fayyadamtan jireen abdii qabaa wanti qabadee isin dhufe waan salphaadha waan daqiiqaa lama keessatti hojjechuu dandeessu jedhaa jechaadha wanni salphaan sunoo maaliin zayitii isa kana namni tokko shittaa isaa kan jaalani anu shittaa isaa hin jaaladhu baay'ee jechuudha yoon qibaatii walitti adda baallaqeetti badhamee shittaa isaa jaaladhu kin wanti kun immoo dabbasaaf baay'ee waan gaarii wayiiti tokkoffaa dabbasaan yoo isa dibatte hin caccabu kin nuti shittaaf jecha hin jaalannu yoo dhugaa dubbinne shittaa akkaataan itti balleessanuu akkami angaruu qibaatii wajji walitti qalaqalee zayituunii fa'aa yookiin qibaatii kan biraa qibaatii maakaa kun ati irraa fayyadamte jechuudha isa fa'aa walitti adda baallaqee qibaatii aynata hedduu walitti adda baallaqee dibachuu ni dandeessa jechuudha kanaafuu isa kanarraa akkuma an yookiin hin jaalanne namni biraallee jibbuun maaliifuu shittaa isaa xiqqoo shittaa qaba jechaadha kanaafuu akkam godhuu qabnaa tokkoffaadha burtukaana kana akkam goona yoo fayyadamtan ta'e gubbooma isaa qooluma isaa kana jechaadha waan kana argitanii waan kanaan irra akkanumatti borroshtan malee bishaan isaatii miti jechuudha kaza wala akkanumatti borroshitanii zayituunii hangan isin barbaachisu jechuudha biradistii miti qoowweetitti hanga isin barbaachisu qoola burtukaanaan akkanatti karaa nu xiqqaa kanaan argitanii xiqqishoolee kanaan ni gootanii irma akkanumatti borroshtan bishaan isaa osoo hin taane kaza wala maal gootan zayituunii tokkoffaa zayituunii fi isa kana walitti akkuma kun argitanii gisee shonkortii qolallaanu yannoo gootan chikchikima walirratti gootan jechuudha biddumarra keettanii kaza booda erga inni qorree jedhee geessee booda maal gootan isin fakkaate kan irraan dabaltan garuu ibiddarratti baay'ee nannoon godhina kana akka qoola burtukaanatii fi zayituunii walirratti geessitanii o'ama isaa lafa gootanii kaza booda kana irraan dabalattan qiliqiliif jechuudha kana wanti kana irraan dabalatanii kun hedduu takka dabbasaaf mijaawadha jechuudha dabbasaan namoonni jala jajjabatanii hin caccabsu dhugaa rabbi qibaatiin kun hedduu murtiidha garuu namoonni hedduu shittaa isin jaalatu dhugaa dubbachuuf anu shittaa isaa duraan baay'ee jibbatu jechuudha itti fayyadamu mataanuma qaada bidee baay'ee itti fayyadamu xiqqooma itti kokkodhaa maaliifuu shittaa qaba dhugaa dubbachuudha gin akkaataa shittaa isaa irraa balleessinee bagalceen itti fayyadamuu qabnu akka dabbasaan keenya nuuf nurraa hin caccabne jecha dabbasaan nama tokkoon hin caccaba dabbasaas hedduu takka mijaawadha jechuudha wanti kun dabbasaadhaaf dubartoonni hindiidhaa isaa kana fayyadaman irraa hedduu mee yuutuubaraa warroota hindoota osoo ilaaltan isa kana baay'inaan zayitii keessaa hundi keessaa hin dhaban sijjamir jechuudha isa kana baay'ina hordofee tureyaan akka dhuunfaa kiyyaatti kanaafuu akkuma isiniin jedhee borostanii zayituunii hojii hin dafistanii akkuma gisee shonkortaan qolaallaan jechuudha kaza wala wannoo fiddanii gingilchaa xiqqashoolee kana qoola isaan keessaa ni baastan jechuu akka dabbasaa keessan keessatti nafni zayitii san keessaa ni baastanii o'ama san irratti kanas ni dabalattanii qibaatii biraatti soo dabalattan rakkoo hin qabu jechaadha qibaatii walirratti adda baallaqaadha waan kana hojii maaliifuu qoolli burtukaanii kun inni tokkoffaa wanti kun vaayitaamin C waan ta'eef jecha baay'ee mijaawadha jechuudha akkuma kun ruuzii fa'aa hojii goonuu kan argitanii tokkoffaa akkasittis baay'ee irra mijaawadha qooluma isaa akka gubbaa kana bishaan isaa itti hin gootanii akkasuma akka irraa fayyadamtan abdii qaba waan irraa fayyadamu isiniifillee ni ibsa wanti waan irraa fayyadamu isin ibsu amma anaaf dabbasaan kiyya duraan xiqqoo ni caccaba ture jechuudha zayitii waan urgaa'u kana hin dibadhu baay'ee hin jaalladhu ture jechuudha kanaafuu akkamitti akka godhee itti fayyadamu kan isinitti agarsiisee ture akkasuma isinillee itti fayyadamu obboleewwan kiyya bakka jirtanitti rabbiin biraa jiraatu isin jira kan akka hangooti uumaan namaa keessa dalagan shittaa isa jibbuun ni mala
yookiin immoo shitaa isaa hojii badhee yookaan inni waan aan jedha jechuun mala gin qibaatii hojii walirratti yoo baay'isanii gootan ta'e abadan waa takkilee wanti raashatu takkasan jiru akka irraa fayyadamtan abdiin isin irraa qabees hin jira እና tokko baay'ee zayituun akkuma isin jedhe dafistanii burtukaana kanaaf zayituun qoola isaa jechuudha waan kanaa namni kamiinuu manaan namni dhabeen jiru akkanatti burush gootan waan nama gubbaratti akkanatti jala ni ba'a jechuudha kanatti xiqqaatee argitanii xiqqaatee ba'a jechuudha amma asitti burush waan hin barbaanne fi naa rakkoon qabu burush illee yoo isin agarsiisu kata'e naa akkanumatti ba'a jechuudha kun akkanumatti xiqqaatee ba'a wanti kun baay'ee baay'atamus ariifidha jechuudha waan firraa fayyadamu isinis irraa fayyadamaadha jechuudha waan dabbasaalleen akkaatti fayyadamu dabbasaallee isinitti agarsiisee ture yookaan ala akka dabbasaan baay'ee gisee hunda kaa'annu jechuun nama dhibaa beektanii እና kanaafuu irraa fayyadamaa waan ani irraa fayyadamu tokko isiniif ibsu kun ariifidha ani isin jedha obboleewwan kiyya akkasuma akka jettanitti rabbi isin biraa jiraatu namni kamiinuu waan walirraa waan beeku tokkorraa wal barsiisadha akkuma jirtanitti bakkuma jirtanirraa maaliifuu yookiin anarra caalu namni beeku yoo jiraate akkasuma barsiisadha mikanaatum wanta kana afaan oromootiin baay'ina hin jiru jechuudha anarra hedduu ijoollee amaaraa jala deemee ni ilaala sababuu maal godha ni jiru afaan oromootiin ni jira tokko takka bas baay'ee hin jiru waan kana barsiisuu irratti jechaadha yeroo barsiisne waan salphaa tokko ni barsiisan ግን irra hedduudha hin jiru kanaafuu abdiin isin irraa qaba akka daawwattanii afaan kennan isinis akkuma beektaniin waan irraa beektan tokko nuuf ibsitanii nus akka isin irraa barannu akkasuma immoo nuti irratti subscribe fi like share waliif goone afaan kennaa akka wal guddifnu bakka jirutti jechaadha akkasuma isinitti dhaama hedduu takka galatoomaa isinitti dhaawwanna dhaggeeffatanii akkasuma immoo share godhaa subscribe godhaa like godhaa waliif daddabarsaadha maaliif waan irraa fayyadamnu tokko hundi keenya yoo akka irraa fayyadamnu waan fi fayyadamnu tokko akka irraa fayyadamnu isiniin jedha akkasuma obboleewwan kiyya turtii gaariin isiniin jedha akka hundi keenya bakkuma jirutti walii bal'ageenni waan tokko seeraan gisee hunda gisee takkatti qofaa miti wixxeetii waan tokko argachuudhaaf nu hundi keenya yookiin gisee takkatti osoo hin taane irra deddeebinee yoo fayyadamne wixxeetii tokko arganna kanaafuu waan tokko gisee takkaan wixxeetii dhabne jettee nu zuurarraa jechuun itti fayyadamtee ilaaltee amma tokkoffaa wantootuma dabbisaa kana ji'a tokkotti mee waanuma hunda muuzii wantootuma tokko fayyadanii ilaali hangam akka wixxeetii ji'a tokko keessatti hangam akka wixxeetii qabu hundi keenyayyuu ilaaluun dirqama jechaadha ji'a tokko keessatti fayyadamte biyyaansaati torbee tokko keessatti gisee lama fayyadami bas yoo si mijoofne torbee tokko keessatti gisee tokko fayyadami wixxeetiin argataman argattu atumtuun hubatta jechaadha ana kadun faayatti waa baay'ee fayyadama rifeensa biyya alhamdulillah baay'ee tokko nama jahodha jechuun ana akkasuma immoo itashaalellee fayyadamee anaaf rakkisu akkasuma woroon isin tolle torbe tokko keessatti gisee tokko fayyadaman wantoonni akka roozii kun faa wanta irraa nama dheebu takkallee miti torbee keessatti gisee lama soo fayyadamne nama nas shaggaru jechaadha kanaafuu jajjabadha bakkuma jirtanitti kan man isinin jedha obboleewwan kiyya akka irraa fayyadamtan abdiin isin irraa qaba share godhaa subscribe godhaa like godhaa waliif daddabarsaadha ani isinin jedha itti fayyadamaa isinis warreen dhaggeeffattan obboleewwan koo